Yoyya daawwattoota jaalatamoo fi kabajamoo akkam nagaa fayya jirtu ana haa dhufuuti warri dhuftan yoyya ulfaadha wayyama warri biraa kini dhufa barbaadanii faffacaasaa waliin gaggaya karaa yuutuubiitii fi akkasumas karaa feesbuukiitiin jirra warri agamma dhuftanii ulfaadha wayyama horaa bula sagantaan irraa jechuun waan dheerollee naasofnu waanum gabaabdu mata duree tokko qofa haasofna mata duree takka haasofna mata dureen tokkichiisanini waan waliigala hariiroo Itoophiyaatii fi Eertiraa ka ammaan kana Isaayyaas maal barbaada maal Itoophiyaa irraa barbaada maal Abiyyi irraa barbaada Isaayyaas Abiyyi maal gorse waan jedhu irraa haasa'uu deemna Isaayyaas maal Abiyyi gorse Isaayyaas maal barbaada ka jiru mata duree nurra haasa'uu deemnu mata duree kana kan nurra dubbachuu deemnu Isaayyaas fedhiin isaa yookaan ammoo national interest in Eritrea maali fedhiin Eertiraa ka Itoophiyaa irraa qabdu ka Oromiyaa irraa qabdu maali fedhiin Isaayyaas qabsoo Oromoo irraa qabu maali Isaayyaas firamoo diina qabsoo Oromoo moo lachuu miti Isaayyaas Abiyyi akkamittu ilaalaa hariiroo warra hundeeffamni hariiroo Isaayyaas fi ka Abiyyi maali Abiyyi akkamittu qabsoo Oromoo ilaalaa akkamitti Jawaar Mohammad ilaalaa akkamitti Lamma Magarsaa ilaalaa fedhiin Isaayyaas maali waan jedhu irra haasa'uu deemna odeeffannoo kan xiinxalii mataa kiyyaa keessa jira warra dippiloomaatota ka hariiroo gaafa Afrikaa qoratan kallattiin itti dhiheenya waan kan beekan akkasumas warra Eertiraa ka hariiroo Itoophiyaatii fi Abiyyi cimsuu gubbaatti hojjechaa jiran isaan irraa odeeffannoo fi xiinxala argadhu walittu qabee Isaayyaas maal barbaada ka jedhu isiniif dhiyeessuu barbaada jechuudha fedhiin Isaayyaas maal barbaada mee qoqqoota hayyee daawwattoota jaalatamoo fi kabajamoo warri hagammaa dhuftanii horaa bula ulfaadha wayyama warri hin dhufin akka isaan na arganii yookaan akka isaan sagantaa kan daawwatanii qoqqooduun faffacaasuun na gargaara karaa yuutuubiitiin jirra yuutuubii keen like share subscribe godha karaa feesbuukiitiin feesbuukii kiyya akkasumas like godha follow na godha odeeffannoo wayitaawaa xiinxala gad fagaataa dhimmoolee Oromiyaa Itoophiyaaf gaafa Afrikaa argachuu fi karaa yuutuubiitii fi feesbuukiitiin na hordofaa isiniin jechuu barbaada xiinxala irraa jalqabuu fi akka xiqqoo san qoqqoodan eegaa achiin dubattuu jalqaba daqiiquma 35 akkas dubbannee mata duree tokko qofa irraa waan dubbannuuf aggasittuu gabaabsuu deema hayyee daawwattoota xiinxalii har'aa mata dureen Isaayyaas maal barbaada fedhiin Eertiraatii fi Itoophiyaa hariiroo amma kana keessatti akkamittu ibsama hariiroon Abiyyiif Isaayyaas waliin qaban maali hariiroon Isaayyaas qabsoo Oromoo wajjin qabu maali waan jedhu irra haasa'uu deemna ka dura dursoo namni hedduun waan jedhu hundeeffamni hariiroo Isaayyaas Afwerqii fi Abiyyi Ahmed wayyaanee dadhabsuu wayyaanee laaffisuu waliin taanii wayyaanee mo'achuu waan jedhudha kun akka tokkotti dhugaadha garuu dhugaa guutuu miti hariiroon kan caal fagaata lammaffaa Isaayyaas nama gaafa
qabsoo Oromoo biyyi ollaa cuftinuyyuu balfite balbalman isaa Oromoof saaqe nama qabsaa'otaa fi daahoo tahee achitti gaaddisa tahee qabsaa'ota Oromootii fi hooggantoota qabsoo Oromoo walitti qabe michuu yookaan ammoo fira qabsoo Oromoo yaada jedhutu jira. Yaada kan lamaan kan namni hedduun irraa haasa'u. Gam tokkoon Isaayyaas diina wayyaaneti Abiyyi wajjin tahanii Isaayyaas gubbaan Abiyyi gadiin jidduu kanatti wayyaane unkuruu barbaadanii gubbaan Eertiraan Shaabiyaan gadiin ammoo Biltsiginnaan Abiyyi lamaan kun jidduutti wayyaane marsanii gubbaa gadiin jechuun akka daabboo difoo ganna ibidditti gooluu barbaadan kajalaa gubbaan itti qabsiisan akkasittu yaadamee jira jedhe namni gari yaada. Kalammaffaa Isaayyaas akka Oromoo moo'atu barbaada Itoophiyaa gubbaatti qabsoo Oromoo cimsaa paartinerii yookaan ammoo michuu waahila qabsoo Oromoo akka Itoophiyaa fi gama Afrikaa keessatti miilallaf qabattu nan barbaadu ka jedhamudha. Kullachuu yaada waan dhugaa fakkaata xiqqoo tokkoof keessaa qabu ammoo guutuu miti. Dhugaa Isaayyaas wayyaaneen akka dadhabduun barbaada. Isaayyaas Itoophiyaa Abiyyi wajjin tahee wayyaanee dadhabsuu ni fedha. Dhugaadha. Gaafa rakkoo qabsoon Oromoo ofirra dhabde Isaayyaas falmitoota Itoophiyaa hundayyuu walitti qabee Oromoo qofaa miti ka Itoophiyaa Eertiraan bilisummaa qabaachuu hin qabdullee jedhu warra galaanii diiman dhiiga keenya galaan diima deeffannaa balbal galaana Asab deeffannaa balbal galaana Mitsuwaa deeffannaa Eertiraa humnaan Itoophiyaa walitti maknaa jedhu hundaafiyyuu daahoo tahee jechuu Isaayyaas yeroo sanitti. Isaayyaas wanni inni gaaf sunitti daahoo taheef diina kiyyaa nyaapha kiyyaa hiriyyaa kiyyaa jechi jedhu ka faranjiitin nyaapha kiyyaa hiriyyaa kiyyaa a friend of my enemy is my friend yaada jedhuuni falmitoota Itoophiyaa katawan hundaayyuu kaasaba Oromoo Amaaraa Sidaamaa Somaalii Benishangul jechuun warra bartaa hunda isaanii falma waanta jedhamu cufa dhiyeessaa ture jechuudha. Gargariin baasni Oromoo qofaa miti. Nama dahoo barbaadu ka Itoophiyaan falmu ka yeroo san wayyaanee mallasaan falmu hundaafiyyuu dahoo godhaa ture. Miidiyaa kennaafii ture. Gargaarsa tokko dhiyeessaafii ture. Itoophiyaanis bifa suniini miidiyaan Itoophiyaa raadiyoon dhaabbatee tajaajilli adda addaa falmitoota Eertiraa kan naannoo adda addaa kasaba adda addaa kennamaa ture. Oduu dubbachaa jirru Eertiraan sab-sagal qabdi. Namni hedduun Tigiriinyaaf yookaan Tigiree qof beeka. Afarii jira, Naarattu jira, Saahottu jira, Rashaayidattu jira, Bileenittu jira, Beejattu jira, Tigireef Tigiriinyaattu jira, warra kan hundattuu jira jechuudha. Warra kun amallee ni jira. Warra kan hundayyuu keessa nama Eertiraan falmuu barbaaduuf mootummaan wayyaanee Ihaadig Mallasaa dahoo dhiyeessaafii ture. Bifuma suniini Isaayyaas illeen falmitoota Itoophiyaa ka wayyaanee gubbaatti qawween taatu karaa nagaatiin lola labsanii yookaan ammoo waraana ololaa oofaa turan hunda gargaaraa ture jechuudha. Wanni addatti inni Oromoo godhu hin turre. Kanaaf wanni inni addatti qabsoo Oromoo jaalatee qabsaa'ota Oromootii fi Oromiyaa ufittu qabee hunda caala ittiin gargaar hin jiru jechuudha. Kan lammataa Isaayyaas wayyaanee wal jibba wayyaanee wal jibba wal dhabanii waraana barkuma 1998 harkum lama deemee waraana baadimmeessan ka hagamma waraanii sunin sirriitti hin goolabamin waraan sunin wal balleessanii wayyaanee ni jibbaa jechuudha. Isaayyaasiif wayyaaneen maal irratti wal dhabdee wal jibbiti? Isaayyaasiif wayyaaneen baadimmee irratti wal hin dhabne, Zaalambasa irratti wal hin dhabne, Bure irratti wal hin dhabne, Gaaza Garalaas irratti wal hin dhabne. Isaayyaasiif wayyaaneen boojuu irratti wal dhabde. Itoophiyaan boojuu
boojuu dinagdee harka dargiiti buufanne boojuu harki dargiiti buufanne ka dinagdee kana afaan faranjiitiin buudii jedhama yookaan windfall jedhama. Akkamiin nyaannaa akkamiin qoodannaa eenyutu harka guddaa keekii Itoophiyaa kana argachuu qaba irratti wal dhaban. Dannaba oofatanii dargii irraa galfatan Itoophiyaan guutuun warra Eertiraa ka siyaasa Eertiraa domineet godha warra afaan Tigiriinyaa dubbata. Ummati Eertiraa walakkaa ol afaan Tigiriinyaa dubbatanii afaan Tigiriinyaa ka gosa afaan Itoophiyaa keessatti dubbatamu Tigraay meeqalee dubbatamu sun jechuudha. Aduwaa dubbatamu. Ittaanii afaanii lammaffaan afaan Tigireeti persentii 30 ta'anii. So warri afaan Tigiriinyaa dubbatu ka kibbaa Eertiraa qubatuuf warri Tigraay Itoophiyaa qubata afaan tokko dubbata aadaa tokko dubbata qaba. Sanittu dannaba yookaan ammoo boojuu Itoophiyaa jedhamtu qabeenya sabaa fi sablammii ka Oromiyaa ummatoota kibbaa naannoo adda addaa keessa dhufu irratti qoodachuu irratti wal dhaban. Rakkoon wal dhabbii warra dinagdeedha. Rakkoon wal dhabbii warra horiidha. Rakkoon wal dhabbii warra qabeenya Itoophiyaa eenyutu harka caalaa argata eenyuuf malaa kan jedhudha. Oda dubbannu wayyaanee ka hundeesse Shaabiyaadha. Wayyaanee ka hundeesse warra Eertiraatidha. Warra Eertiraattu wayyaanee bilisummaa fakkaasee warri wayyaanee ka jalqaba ijoollee yuunivarsiitii Finfinnee jiranii fi Asmaraa jiran ka yaada walitti dhufanii yaada gosa Eertiraan bilisummaaf qabdu sun warri qabu warri dinagdee barbaadu warri sanittu warri bilisummaa barbaadu warri sanittu walitti dhufe kanaaf wanni jalqaballee wayyaaneef sababa ta'e warra Eertiraa kan bilisummaa warraatiif fakkeenyi kan ta'e kan sochoose sochii Eertiraatidha. Sochiin Eertiraa kunin wayyaanee barbaadde maali? Wayyaanee irraan bahee Tigraay irraan bahee Eertiraa akka mootummaan dargii hin adabneef buffer zone jedhama yookaan bulwark jedhama. Daahoo ittisa ka qawween dargii dhuftee irra qabbanooftu waan barbaadaniif Eertiraan wayyaanee jajjabeessaa turte. Lammaffaa Eertiraan ofii bilisa baatii wayyaaneen Itoophiyaa to'atti achiin duubatti maali? Risoorsii Itoophiyaa waliin qoodannaadha. Nu Asmaraa bulchinaa bilisummaa kennuu deeggara afaan Tigiriinyaa afaan tokko qabnaa aadaa tokko qabnaa amantii tokko qabnaa isin Itoophiyaa nu saamtu ejentii kennaa waliin qoodannaadha. Numi irratti wayyaanuuf danda'e pirinsipaalii ta'e annamaaf hin qoodu haqsii kennu barbaadu malee biyyi Itoophiyaa harkaa qabaa siif hin kennu waan gaafa waraana wal dhaban dhoowwate. Kan irratti Isayyaasii fi Mallasaan wal dhaban boojuu Itoophiyaa jedhamee yaadame irratti wal dhaban maaliif? Qabeenya Eertiraan barbaaddu san Tigraay misoomsuuf abbootii qabeenya Tigraay ittiin uumuu fi wayyaanee waan barbaaduuf kanaaf wal dhaban jechuudha. Horii boojuu irratti wal dhaban. Rakkoon guddaan waraan Baadimmee, rakkoon guddaan waraan Burree, Gaazaa Gadalaasee, Zaalambessaa dinagdeedha jechuudha. Hariiroon Isayyaasii fi hariiroon Abiyyi sarras kan jirtu namni hedduun hubatee hin argine malee dinagdeedha. Hariiroo dinagdeetidha. Daawwattoota jalatamaaf kabajamoo warri dhuftanii daawwachaa jirtan horaa bulaa ulfaadha. Karaa yuutuubiitiin kan jirtan yuutuubii kiyya like share subscribe naa godhaa. Karaa feesbuukiitiin kan jirtanii feesbuukii kiyya faaloo naa godhaa. Feesbuukii kiyya faaloo naa godhaa akkasumas share like naa godhaa. Daawwattoota jalatamaaf kabajamoo dubbii tadeebinu. Hariiroon hariiroo dinagdee jen dinagdee barbaadan jen achiin duubatti wal dhabii warra ka dinagdee jen gaafa Eertiraan biyya Itoophiyaa wayyaanee qabat namni hedduun seenaa waraan Itoophiyaatiif waraana dargii jechuun fi Eertiraa yoo ilaaltan waraana alfaabeetitti waa hunda jijjira bara 1988 alfaabeetii gubbaatti injifannoo guddaa dargii gubbaatti argate taankii 50 ol boojee Shaabiyaan
yeroo kanatti taankii guddaa taankii hedduu wayyaanaaf kenname meeshaa hedduu wayyaanaaf kenname Shiree Indasillaasee fa gubbaatti bakka hedduutti wayyaaneen injifannoo argate akkas hin dargi Tigraay keessa oofan Eertiraa keessa oofan yeroo san wanni ture san Oromiyaa Itoophiyaa ni qabatanii achiin booda ABO'n Shaabiyaa wajjin ture bara 1990 Juunii keessa Meeyii keessa waraana asoosattuu godhame ka Benishaangul dhuunfatee ABO'n Shaabiyaa wajjin ture Shaabiyaan achiin duubatti maal ta'e qabsoo Oromoo wayyaanee mo'achuu beekee jennaan wayyaanee wajjin Itoophiyaa sabna wayyaanee wajjin Itoophiyaa qabannaa jedhee Oromiyaa gan wayyaanee fi booji'amtoota waraana dargii ka akka Badulaa Gammadaa ka akka Kuma Dammaqsaa booji'amtoota dargii kenneefi maaliif ABO wajjin wal dhabdanii biyya saamtanii ABO'n isinii hin ta'u kanaafuu OPDO dhaabadha jedhee gorsii ka dhufe yaadii OPDO dhaabachuu booji'amtooti kan dhufe Shaabiyaa gubbaa dhufe Shaabiyaattu OPDO dhaabbata dimokiraatawaa ummata Oromoo ka jedhamu ka amma kana biltsiginna ta'e ODP ta'e biltsiginna ta'e kan dhaabsise ABO taphaa algoosise ABO waliin gaafsunis paartineerii turan isinitti hime ture bara 1990 karaa Suudaaniitiin dhufe ABO'n gaafa inni asoosa qabate ka gargaaraa ture EPL Eritrean People Liberation Front EPLF yookaan Sha'abiyya ka jedhamu maqaa afaan Arabaa warraatini kan jechuun isaan kanattu jechuun ABO'n akka inni ganam godha mootummaan coomsaa seenee gaafa mootummaa coomsaa seenu Eertiraan bilisummaa barbaaddi wayyaanee wajjin ta'uun haga Mooyyalee haga Wallaggaa haga Harar ka wayyaanee wajjin tahee ABO dhahee rukutee biyya baase Sha'abiyaa Isayyaas Afwerqii ture Sha'abiyaa Isayyaas Afwerqii ture Sha'abiyaan wayyaanee wajjin aangoo qabate wayyaanee wajjin Itoophiyaa saamuu fi yookaan ammoo Itoophiyaa boojii dargii irra buufatanii horii oofachuuf dannaba galfachuuf qabeenyi saamuuf walii galanii dhumirratti wal dhaban adoo akkasumaati horii saamaa turanii bara 1991 haga bara 1998 waggaa 7 fi waliin saamaa bahanii Eertiraan buna erguuni addunyaa gubbaa sadarkaa beekamu sadarkaa sadaffaa sadarkaa afuraffaa buna gurguruuni addunyaa gubbaatti beekamtu taate buna Jimmaa buna Iluu Abbaa Booraa buna Gujii buna Sidaamaa buna Gediyoo buna Harargee Eertiraattu ergee sharafa doolarii biyya latiin argachaa ture qabeenya dargii warshaa guguddaa maqaa investmentii maqaa maaliitiin Eertiraaf kennamaa ture jechuudha hariiroon kana jechuudha achirra dhume irratti wayyaanee waan kan ofii barbaadde gaafa humni jabeeffatu Mallasaan ni dide Mallasaan nagatu gubbaatti birrii fi naaqfaan Eertiraa maallaqa ofii jalqabde sharafni wal qixxe ta'uu hin qabu doolarii yookaan yuuroo walii gurguruu qabna yeroo sun doolarii malee yuuroo hin dhufne walii gurguruu qabna kanaafuu ta'uu hin qabu jedhanii horii Itoophiyaa horii Oromiyaa kasaman gubbaatti wal dhaban fedhiin Eertiraa ka Itoophiyaa gubbaa fedhiin Eertiraa ka Oromiyaa gubbaa bilisummaa Oromooti miti qabsoo Oromooti miti haajaa hin qabdu waggaa Eertiraan fi Itoophiyaa wal dhabanii bara 1998 irraa kaasee haga ammattu ABO haa qubachiisanii malee ABO achi keessa jiraachisanii malee socho'uu dhoowwanii jabaachuu dhoowwanii yara tahee akka inni turuu barbaade jechuudha. Isayyaas dubbatee jira yeroo hedduu nu bilisummaa bahuu qabna Eertiraan bilisummaa Itoophiyaa argachuu qabdi ummati Eertiraa hiree ofii murteeffachuu hanga fottoquutiin mirkaneeffatee bilisummaa bahee sabaaf sablammiin Itoophiyaa Oromoon Somaaliin Affaar Sidaamaan Kambaatan Hadiyaan Kafaan mirgi sun argachuu yookaan gonfachuu hin qabu jedhaman Itoophiyaa tokko taate xamana Eertiraa qofaaf bilisummaan hayyamamti Eertiraa qofaaf mirga hiree ofii murteessuu hangi fottoquu hayyamam warri kaan ammoo Itoophiyaan keessattuu shamee walitti qabame Itoophiyaan irreen bulfamte Eertiraan risoorsii warra exploit gooti Itoophiyaa walii galte risoorsidha Eertiraaf Oromoo haa taatu Oromiyaa haa taatu Somaaliyaa haa taatu Sidaamaa haa taatu Benishaangul haa ta'u uummattoota kibbaa Gambeellaa Kafaa Walaytaan Eertiraaf maali risoorsii akkuma nafxanyaan laaltutti Eertiraallee laalti risoorsii kan ammoo maal risoorsiin kun akka namni ummati naannoo san keessa jiran abbatti ta'u hin barbaadan
wanni Eertiraa fi Itoophiyaa amma kan Abiyyi walitti fide risoorsii Oromiyaa jedhamtu kan saamutti walitti fide risoorsii uummattoota kibbaa saamutti walitti fide wanni guddaan hariiroon jirtu kana jechuudha. Eertiraan akkuma Habashaa gubbaa akkuma Habashaan nu laaltutti nu laalti Eertiraan akkuma Tigree nu laaltutti nu laalti. Oromiyaaf Oromoon warraaf risoorsiidha. Oromiyaaf Oromoon warraaf maalidha? Dannaba qabeenya boojudha. Kanaafuu irraa wabbuufachuu saamuudha. Kan barbaadan kanattu nam keenya galuu qabaa jechuudha. Awwaa tokko dubbadhee jira. Dhuga qabsoon Oromoo akka malee fira nu barbaachisti. Ollaa gaarii nu barbaachisti. Michuu cima nu barbaachisti. Garuu waa tokko abbaan qabsoo Oromoo ta'uu qaba. Ummata Oromiyaa ta'uu qaba. Abbaan qabsoo Oromoo. Kalee wayyaaneen deemee har'a Shaabiyaan dhufee fira nuu ta'a michuu nuu ta'a saneen san warri tokkuma afaan tokko dubbatanii aadaa tokko qabanii eenyummaa tokko qabanii amantii gosa tokko qabanii yaa sammuu wal fakkaatu qabanii warri tokkuma Eertiraalleen Amaarrilleen Wayyaanilleen hundinuu tokko nafxanyaaf Wayyaaneen kanaan dura maali jedhee isinitti hime kanaan dura nafxanyaaf Wayyaaneen saneen sanuma lachuu tokkine lachuu dhukkuba akka jechuun bargayoosan jedhe bargayoosan gaafa filannoo peeruun godhamte oyaantaa umalaa fi kiikoo fi himuuritti wal dorgomaa ture gaafa warri wal dorgome lachuu maal dorgommiin kun filannoon kun filannoo dhukkuba lama keessaa filachuuti kaanserii fi eedsiidha tokkini kaanseriidha dafee si ijjeesaa tokkin ammoo eedsiidha dawaatu jira dawaa sii kennamu ka umri si dheeressu sullee ammoo maal turee si ijjeessa kaanseriin muddee si ijjeessa eedsiin ammoo dawaa fudhattee yoo feedde turee si ijjeessa jechuudha lachuu gosta akka lachuu tokkini oyaantaa umalaa sooshaalistiidha waggar mirga cillaanfata akka Hugo Chavez fa akka Castro fa akka jechuun Hugo Morales ka Bolivia fa innis rakkoodha. Keiko Fujimori intala Fujimori turte. Fujimoriin ammoo abbaa irree dictator hamaadha. Kanaaf lachuu dhukkuba hamaadha jedha. Filannoon nafxanyaa fi filannoon wayyaanee jidduu kana jechuudha. Filannoo wayyaanee fi Shaabiyaa gidduulle kana jechuudha. Lachuu Oromiyaa risoorsii barbaadan tokko kaanseri tokko eedsi jedha. Yookaan akka jechuun artistiin Oromoo hayyichi guddaan Adam Haruun Lafkaa'ee tokko waraabessa tokko ammoo qeerramsa gaafa filannoo barkum 2005 nafxanyaa qinijjitii fi wayyaaneen Oromiyaa gubbaatu dargomtu waraaboon irraa kutee qeerramsiin irraas bahu bineensumaa tokkollee wanaan bahu nyaatamuun kiyyaan oolu dheesses waduraan bahu humna koo jabeeffadhe xiyyaa koo qopheeffadhe lachuu ofirraa dha'uufi jedha dhuga lachuu ofirraa dha'uu qaban takka durattu ka dhooftitu jira waraabessi nyaatu ofirra dhoofte achiin dubatti kasi malatu ofirra dhoofte waraaboo fi qeerramsaa waraaboon jechuun haafawaadha agariidha waa hunda nyaatawu manambisu qeerramsis waa hunda nyaata malaan nyaata dhiigsi keessa xuuxa wayyaaneef nafxanyaan lachuu kana jechuu tokkolleen Oromoof firraami tokkolleen Oromoof michumte firri Oromoo qabsoo Oromoo fi ummata Oromiyaatidha Oromoon ofirratti hirkachuu qaba of danda'uu qaba alagaatti hirkachuu alagaa gubbaatti rarra'uu qofa don taane yaa michuun nan barbaachis firii nan barbaachis isa yaasak ta'e si gargaara wayyaanilleen federeeshinii maali waan ta'e si gargaarti wayyaaneen gaddeebitee jennaan habasha likkiittu galchitee Oromiyaa gaarii Itoophiyaa gaarii ka federaalistii ka dimokiraasii nu uumtettanii addan soobaa wayyaanilleen muuxannoo ishii qabna wayyaanee fi nafxanyaan wayyaanee fi shaabiyaan Oromiyaa risoorsii gubbaattu wal dhabaa jiran atak risoorsii chaaroo akkas ilaalan atorii qabeenya warraa liqimsaadha sirratti wal dhabaa jiran malee si wabuusuuf si fayyaduu miti kana ka Oromoon beekuu qaba Isayyaas ta'ee wayyaanee ta'ee nafxanyaa ta'ee beekamtii aadaa Oromoo beekamtii seenaa Oromoo beekamtii abbaa biyyummaa qabeenya Oromiyaan qabdu beekamtii Oromiyaan Finfinnee gubbaa qabdu waa takka hin dubbatan ajaan qabani Oromiyaan gabroomte Oromiyaan hudhamte liqimsaan ishee irraa cufee warri sisaamanii sirratti gabbatanii coomanii sii deegdee hiyyoomte baddu san wanni isaan barbaadan Isayyaas fi Abiy hariiroo warra Oromoo saamoo gubbaatti jechuudha Abiy nafxanyaa wajjin gam tokkoon Isayyaas wajjin wayyaaneef shaabiyaan takkuma shaabiyaaf nafxanyaa hundi tokkuma hundi Oromoo saamoo Oromoo balleessuu barbaade kaan waraaboo kaan ammoo maal qeerramsa waraaboon sirra bahee
waraabona irraa kutee qeerramsina irraas bahu bineensuma tokkollee wanaannahu nyaatamoon kiyyan oolu dheesses waa duraan bahe humna koo jabeeffadhe xiyya koo qopheeffadhe lachuu ofirraa dha'uufi kaayirsun qabsaa'onni Oromoo hayyoonni Oromoo walii galachuu ofirraa dha'uu qaban. Isayyaas wanni inni barbaadu Oromiyaa risoorsii taate Oromiyaa san jechuudha. Dinagdeedha kan inni barbaadu. Ka Abiyyaan haala mijeessaa fi jiru Eertiraa Itoophiyaa saamtu keessattuu Itoophiyaa eegi jedhu risoorsiin Oromiyaaf uummattoota kibbaa kanattu qophaa'utu jira jechuudha. Eertiraan maalidha? Balbala galaana Itoophiyaaf dhiyeessiti. Balbala galaana Itoophiyaaf dhiyeessiti. Balbalti galaana isin dhiyeessitu kun Asabii fi Mitsuwaadha. San gubbaatti hojjetamaa jira. Itoophiyaan ammoo balbala galaana kanaa fi waggaatti biiliyoona takkaa fi miliyoona 200 ol kaffalti. Itti fayyadamuuf doolaarii biliyoona tokkootii fi miliyoona 200 ol baastiif Jibuuti. Kun gara Eertiraa naanna'uu deema. Karaa maalitiin? Karaa kaampaanii Dubaay kan DP World jedhama. Kaampaaniin kunini terminaalii jechuun bakka poortiitu dhiyeessa. Tajaajila geejjiba bishaan irraatiif kalafirra qopheessa. Akkasumas jechuun tajaajila waraana adda addaatii fi poortii hojjeta jechuun DP World kan mootummaa Dubaayiitidha. Kaampaanii kanattu asee fudhate. Kaampaaniin kun maalam doolaarii miti kaffaltii kan inni fudhatu. Lafa fudhachuu deema kaampaaniin kun. Oromiyaa keessatti investimentii godhamu Itoophiyaa fi Eertiraan shirkiidhaan hojjetan. Qonnaa gubbaatti babal'atiinsi magaalaa ijaaraminsi manaa akkasumas maddisiisa humna elektirikii gabbisa loonii irratti Isayyaasii fi Abiyyi wajjin hojjechuu fi Oromiyaa dinagdee ishii saamuuf walii galanii jiran kun namatti himamee hin jiru. Dinagdeedha biltsiginnaan badhaadhina fida badhaadhina dhufuutu jiru ka gaafa Afrikaa ka Itoophiyaa kan Eertiraan qoodirra fudhadha jedhee Abiyyi sun irratti walii galan. Wanti hedduun dubbatamaa hin jiru malee wanti Isayyaas Oromiyaa irra barbaadu Itoophiyaa irra barbaadu risoorsidha. Kan irratti walii galan dinagdeen Eertiraa akka malee dadhabaadha. Dinagdee Eertiraa dadhabaa kanaaf humna elektirikii haa ta'uuti waan adda addaa jechuun investimentii jedhaman babal'atiinsi investimentii kan amma kan biyya alaatti banamu Eertiraan Oromiyaa keessatti Eertiraan uummattoota kibbaa Itoophiyaa keessa risoorsii akka fudhatu. Eertiraan bakka maaliiti? Bakka wayyaaneen gadhiisee bahu nafxanyaa fi Eertiraafuu kennama. Eertiraan dursa akka kennamuuf walii galamee jira. Kan irratti qabadhaa. Warra Eertiraa kabara 1998 bar 2000 gaafa waraanii baadimmee godhan biyya bahu horii warraatiif qabeenyi warra kennamaafi jira. Daawwattoota jaalatamoo kabajamoo kana daawwachaa jirtan karaa YouTube karaa Facebookitiin YouTubein kun kiyya maqaa kiyyaan jira Kadir Olamooti subscribe godha like godha share godha guyyaa guyyaanii sagantaa adda addaa isinii qopheessina. Karaa YouTube illee warreen daawwachaa jirtan karaa Facebook warreen daawwachaa jirtan Facebook kiyya like share akkasumas follow na godha. Kanaaf warri qabeenyi wayyaaniin irraa booji'ee irraa fudhate qabeenyi isaanii deeffamanii qubachaa jiran. Eertiraan kuma hedduu ka biyya bahanii ka ammaan tan jechuun gariin isaanii Ameerikaa jiran, Awurooppaa jiran, Awustiraaliyaa jiran, biyya baqaatiin biyya Afrikaa adda addaa keessa jiran Itoophiyaatti haa deebi'u jedhamee Adaamatti akkasumas Bishooftutti Duukamitti Zuwaayitti lafti gurguddoon kennamaafii jira. Tokkoffaa qabeenyi warra ka wayyaaniin saamee deebisuuf. Lammaffaa akka isaan investerii ta'anii Itoophiyaa keessa jiraatan godhamaa jira. Naannoo Amaaraatti miti Baardaarii qubsiisan jiran, Gondarii qubsiisan jiran, Bichanaa qubsiisan jiran, Dajanii qubsiisan jiran. Naannoo Oromiyaa magaalota Oromiyaa ka qarqara Finfinneetti Eertiraa fidanii kumaataman qubsiisaa jiran. Qabeenyi warra deebisaafii jiran. Qabeenyi nama Oromoo hayyuu Oromoo ka saamame tokkolleen hin deebisu. Abbootii qabeenyaa Oromoo takka lamaan jirtu miidhaa jiran, saamaa jiran. Dinquu Dayyaasaa waan itti jiru qub qabdan. Qabeenyi isaa waan godhan. Gamshuu Bayyanaa abbaa qabeenya jechuun ililliisan investimentii isa naannoo Amaaraa maal akka godhan beektan. Geetuu Galatuu maal akka godhan hin beektan. Hayyuun guddaan sooressi Oromoo dureessi akiramee jira. Kabiir Hussein. Investoroonni Oromoo yeroo ammaa kanatti hacuucamaa jiran. Investoroonni Oromoo yeroo hacuucaman kanatti investoroonni Eertiraa biyyaatti hawwatamaa jiran. Eertiraan qabeenyi warra deebi'aafi jira. Garuu aksiyoonii Jimaa Oromiyaa bahaa gamma maallaqni warra hin deebin. Warri maqaa abaa'ootiin saamame abbootiin qabeenyaa
qabeenyi dhiyoo kan caccabsame ka qeerroo ka magaala keessatti dirdaawwa caccabsame ka saatana cabsu tokkollee gamma beenyaan hin kaffalamne qabeenyi waggaa 20 duratti 20 dura ka Eertiraa deebi'ee beenyaan kennameefii jira qabeenyi naftanyaa ka saamamee jedhama qabeenyi Biraanuu Naggaa fa'aati real estate lafa Oromiyaa kan isam deebi'eefii jira ka Oromoo gamma waan tokkotti hin deebin mootummaa Abiyyi Ahmed dhuunfaa argaa jirtan Isaayyaas waan inni deebi'aa jiruuf resourceedha Isaayyaas waan inni deebi'aa jiruuf qabeenya Oromiyaati Isaayyaas waan inni deebi'aa jiruuf lafa Isaayyaas waan inni deebi'aa jiruuf abbaa biyyummaa Oromoof mirkaneessuu miti Dimookiraasii irraa hajaa hin qabu Isaayyaas Itoophiyaan dimookiraatii ta'uun iyyuu isin barbaachisu Isaayyaas ilmi isaa gurbaa isaa dhiiraa aangoof qopheessaa jira Itoophiyaan dimookiraasii taatee nan gaarii miti filannoon dhugaa Itoophiyaa keessatti dhufee nan Isaayyaas hin gargaaru Isaayyaas kanaafuu akka biyyi filannoo dhugaa filannoo dimookiraasii godhu hin barbaadu abbaa irree ta'ee akka biyyi itti fuuf barbaade biyyi dimookiraasiin dhugaa jechuun filannoo Itoophiyaa hin barbaachisu waggaa 30 waggaa 40 yookaan filannoo malee biyyoota jiraatanitti jiraate kanaan duru waggaa tokkoof waan duratti paarlaamaa keessatti dubbate Isaayyaas Afeworqii Aljaziiraa gubbaatti filannoo maali dimookiraasii maal ta'e Eertiraa barbaachisa hin barbaannuyyuu waggaa 30 40 yookaan filannoo nu barbaachisu anatti bulchaadha gurbaa isaa hangaftichi gurbaa guddaa muuduu fi mootii Eertiraa godhe itti fufsiisuu fi carraaqaa jira kan keessatti falmitoota Eertiraa dadhabsuu keessatti dimookiraasiin akka Eertiraa keessatti hundee hin godhanne gaafii uummata ukkaamsuu keessatti Isaayyaas fi Abiyyi walii galaa jiran Isaayyaas mootii yeroo fi yaada mootii Eertiraa mootii gaafa Afrikaa ilmi isaatiif aangoo dabarsuu deema Abiyyiinis mootii sabaattanyaa nugusa dhoof yaada falmitoota Oromoo karaa hundaanuu dadhabsee aangoo gubbaa filannoon kijibaatiin ta'e yookaan filannoo malee turuu barbaada fedhii warra lamaanii walii galan lachuu dimookiraasii irraa hajaa hin qaban lachuu mirga uummata irraa hajaa hin qaban lachuu Oromoo fi Oromiyaa irraa hajaa hin qaban saamichaaf malee namni uummata Eertiraa mirgi isaatiif dantaa hin qabne hajaa hin qabne uummata Oromootiif dantaa